Jirra jirtu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtanii nuti nagaa jirra galanni waaqaaf haa ta'u isinis immoo akka nagaa taatanii waaqayyo irraa abdii qabna akkam jirtanii jiruuf jireenyi simbiratti maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda galata waaqayyo naguma jirra gaharras deebinee dhufnee jirra immoo maal qabattanii dhuftanii jechuun keessanii oolu egaa akkuma beekamu har'a maal qabani waan bareedaa baay'ee kan das nama jedhu tokkodha innis maal seetanii ginu akkuma argaa jirtanii jalqaba ifama isiniin jenna viidiyoon kaameraa sirreessanii hin waraabne egaa kaameraa ani isa yookiin immoo kaasuunis hin jiru kaameraa namatti kennan jechuudha. Kaameraa maanii haarawaa qaxarre beektu haarawaa jechuudha. Kaameraa sirreeffannee xiqqoo addisii waan ta'eef kanaaf kaameraa maanii keenya isiniin jedha. Kanaaf egaa viidiyoon xiqqoo seeranii waraabamne isiniin jechuu barbaadetanii dimiim jedhalleedha. Na akkuma argitan egaa mana kuni nuti qabannu hunda isiniif hin oofna nu jajjabeessa isinii jenna mana manni kun kan baay'ee bareedaa ture baay'ee tokko gaariidha baay'ee bareedaa isiniin jira waan hundumaa kan guuttate waan hunduma isaatu waan hundaa yoo isiniin jedhu kaartaa pilaan illee hin qaba. Kanaan dura kan isinii waraabaa turre baay'een ayyir kaartaa minaamina kun immoo kaartaa pilaanii qaba. Ganda ku'a tokko keessa baalee barrii kan jedhama sallaa jechuudha. Baalee barrii warri beektanii hin beekuu dandeessu. Ganda ku'a tokko keessa jiraata. Baay'ee tokko kan das nama jedhu jechuudha manichi. Egaa akkuma isiniin jedhe manichi xumuramee jira. Saraamikiidha akkuma argitan lafti isaa saraamikiidha. Bishaan maksalaa yookiin immoo iddoo harkatti qatan bishaan keessanis alaayisiin qaba. Shaaworii qaba akkasuma immoo manyitaa kan ijoollee kan haadhaa fi abbaa manaa kan sarraatanyaa jedhee qaba suuqii qaba waan hundumaa kan guuttate suuqii isin qaba kunoo qorqoorroo argitan suuqii taankarii isin qaba taankarii yoo isiniin jedhu immoo kan bishaanii taankarii bishaanii jechuudha. Roottoowwan gurguddoo boottii kan jedhamu taankariidha. Taankarri isin qaba jechuudha. Taankariin isaa kan gubbaarratti ba'ee jiraayyuu waan ta'eef egaa isinis hin argita waan ta'eef manni baay'ee tokko bareedaa. Gibbiin isaatis balballi isaa laameraa guddaa kana alaanii jechuudha. Laameraa 50 jechuudha. Akkuma argitaniyyuu viidiyoon bal'isaa ilaalaa isin bilbila keessan bal'isaa ilaalaa akkuma isin jedhe viidiyoon xiqqoo fannoo jedhee iddoon iddoo bareedaa baay'ee tokko kan bareeddu'a. Mannis immoo akkasuma bareedaa iddoo bichaa miti beektu. Mannis bareedaa argitanii maatii warra maatii akuniiwwan maatii warra manaatiin balbala isaa argitanii aga guddatu. Inni akkasii lafti kunoo saraamikiidha ilaala saraamikiidha lafti jechuudha. Waan hundumaa kan guuttate bareeda qalamiin saarawaa manni saarawaa jechuudha. Balballis immoo balballi keessaa keessa kukkutaa keessaa jechuudha. Wusxii kan jedhan balballi isaa suni balbala alaati jechuudha. Balbala alaa hin jiranii balbala babbareeda balbala alaati jechuudha. Akkuma kaameraa irratti argitan viidiyoo argaa jirtanii balballi isaa argitanii manyitaa kuniiwwan iddoo manyitaati saalooniin filafiitii hunduu saraamikiidha. Saraamikiidha kun immoo iddoo maksalaa harkatti qatan jechuudha. Intibee shaaworiinis cinuma jira. Inna maatiinis keessa jiru waan ta'eef iddoo manyitaa minaamin algaa minaamin waan jiruuf egaa isaan amma sababiin isaan gurguraniif yookiin baay'een keessan mana hattuutii mana maaliitii kuni sababiin isaan gurguraniif hojjetaa turanii hojjetaa mootummaatiin egaa jijjiirraa gara biraa argatanii jechuudha. Jijjiirraa argatanii jijjiirraa saniif maatii fudhatanii deemuuf. Maatii fudhatanii gara Finfinnee deemuuf waan ta'aniif isaan achitti bitachuu barbaadan. Achitti bitachuu barbaadan jireenya achi jiraatuuf hojii afni achi deeman waan ta'eef malee wanta biraatiif miti. Baay'een keessanii mana hattuutii minaamin jettanii baay'ee bareeda. Gibbiin alaatis immoo akkuma argitan gibbiin isaa shawaa girfiidha. Gimbii jechuudha. Gimbiin garafamee argitanii akkatti bareeda. Waaw. እናንተ ያነው ሰው ቢቴ ብሪ እና በማለ በሪን ሳትለ ፋሽን ጉዳ ካነ ጀቹዳ
Kunoo argitanii jirtanii koloniin isaa bateera gibbiillee saffiidha baay'ee bal'aa gibbiin isaatillee kunoo akkuma argitanii gibbiin isaa garaachanuun kan manatu jira malee gibbiin isaa bolokkeettee jechuudha. Suuqiin immoo kunoo fuulduruma jira suuqiinis kan mana qorqoorroo suuqiin qorqoorroo isaanis ni jira manni kunoo kanatti bal'atee ilaaltan baay'ee tokko bareeda. Waagaan isaa ammoo kaasuun armaan dura gaafa tokko 300 jedhee manaatti to'attanii baay'een keessan nu arrabsitanii hin dogongora nama waan ta'eef kun waagaan isaa 1,350,000 koottaa bira hin darbinaa. Waagaan isaa baay'ee tokko shaggaadha. Dhugaa dubbachuuf waagaa baay'ee tokko shaggaadha. Maaliif kaartaa pilaanii qaba kaartaa pilaanii warra baasuuf kophaatti 200,000 olii jechuudha. Kuni jijjiirrachuu bichaadha kaartaa qabaa kanaafu 1,350,000 waagaan isaa. Egaa xirreedha kun yaamicha waan ta'eef egaa abbaanootti siiqeen karakkarataa isiniin jechuu barbaadetani. Egaa kana fakkaataa warroonni barbaadan keessan nu dubbisaa.